Itoophiyaan magaalaa kaapitaal jalqabdee jirti. Afaan Ingiliziitiin kaapitaal maarkeet kan jedhamu jechuudha. Magaalaa jechuun kiyya bakka namni waa irraa bitatuuf gurguratu. Afaan Ingiliziitiin maarkeet kan jedhan. Ogeeyyoonni hedduun waa'ee magaalaa kaapitaal irraa waan hedduu jedhaa jiran. Magaalaan kaapitaal keessi isaa hedduu fagaataa xilla. Namoota waan isaa beekaniif hedduu itti gargaaramuuf ittiin duroomuus danda'a. Warra hin beekneef garuu hedduu dhiba. Mee magaalaan kaapitaal jedhan kun maali? Jechi kaapitaal jedhu maallaqa callaa qabaachuu jechuudha. Warri callaa maallaqaa qabaniif liqeessuuf humnaaf fedhii qaban ammallee maallaqa lafa jiruuf namootaas taatee dhaabbileen adda addaa callaa qaban liqeessuu akka danda'an dirree namootaafis dhaabbileefis mijjeessuu danda'u jechuudha magaalaa kaapitaal jechuudha. Dur 90 keessatti gaafa mootummaan Itoophiyaa qarshii jijjiiratu irra hedduun namaa callaa harkaa qabuuf maallaqa deemee baankitti jijjiirate. Namoota baadiyyaa turan. Kun amma maallaqa lafa jiruuf hin tuqamne. Kaabbaanis balleessuu fedhii ittiin qabne. Callaa akkanumaan lafa taa'u jechuudha. Magaalaan kaapitaal kun dalagaan isaa warra callaa maallaqa qabanii fi namootaas taatee dhaabbilee maallaqa barbaadan walitti fiduu ta'a. Akka aadaatitti dhaabni maallaqa lamaa liqeessu baankii. Magaalaan kaapitaalis callaa maallaqa lafa jiruu san namootaafis ta'ee dhaabbileen baasanii liqaa akka kennan yookiin ammoo akka qooda kaampaanii tokkorraa bitatan mijjeessa. Magaalaan kaapitaal bakkeen inni callaa irraa argatu warra herreega qusannoo qaban callaa sooramaaf walitti qabamu, qarshii peenshinaa, qarshii gargaarsaan walitti qabamurraa fi dhaabbilee maallaqa akka baankii hin dalagne akka faabrikaaf kaampaanotarraa callaa walitti qabee warra mana konkolaataa bitaniif dhaabbilee fi namoota maallaqa waan biraatiifis barbaadaniif liqeessa. Magaalaan kaapitaal bakka sadii qoodama. Magaalaa horii stock market, magaalaa liqaa kan boond kan jedhamu, daldala qarshii yookaan currency market jedhamu qoqqoodama. Magaalaan boondii yookiin bond market jedhamu magaalaa liqaati. Jechi ka liqaa kennuu fi fudhaftuufis ta'a. Magaalaan liqaa kun liqaa dhala qabu akkuma waligaltee liqaa ka kennuu fi ka fudhatu jidduutti kaffaltiin isaa yeroo murtaa'e keessatti akka raawwatamu ta'a. Namoota qofa osoo hin ta'in kaampaanotaa fi mootummaan illee liqaa akkanaa kana ni fudhata. Ameerikaa keessatti namni yoo baankarraa qarshii liqeessu akkuma waligaltee baanka wajjin godhanitti kaffaltii isaa raawwata. Fakkeenya ji'atti qarshii 10 kaffaluu taate. Akkaataa kaffaltii isaa kana dhaabbilee hordoftuutu jira. Yeroon kaffalus, kaffaluu baatus tursiisus, kaffaluu dadhabus dhaabbileen kunniin ji'aan haala kaffaltii kana gabaasa. Gabaasanitti qabxii sitti kenna. Yeroo biraas ta'e amma yoo inni baankarraa maallaqa liqeessu barbaade warri baankii dhaabbilee sanniin qunnamanii qabxii nama sanii gaafata. Qabxiin isaa sun maallaqa liqeessuufis liqeessuu dhabuufis murteessa. Sadarkaa addunyaa irrattis biyyoonni liqaa fudhatan deebisuu irratti qabxiin isaanii maal akka fakkaatu dhaabbilee ramadduutu jira. Biyyoonni baankii addunyaatiif biyyoota biraa irraa liqeeffachuufis qabxii gaarii qabaachuun murteessa. Daldala qarshii yookiin currency market kan jedhamu qarshiin bituus gurguruu danda'u. Fakkeenya birrii Itoophiyaa doolara bituu doolara Ameerikaa birrii Itoophiyaatiin bitu. Baay'inaan Yuuroo, Paawundii, doolara Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, yanii Jaappaanii sa'aan guyyuu waan jijjiiramuuf namoonni hedduun qarshiilee kanneen irratti xiyyeeffatanii daldalan. Magaalaan horii yookaan stock market jedhamu. Stock jechuun anaa fi hiikkaan isaa horii jechuun natti fakkaata. Akkuma beekamu horiin qabeenyi loon, konkolaataa, soogidda, xayyaaraa, qoricha ta'uu danda'a. Magaalaan horii yookiin stock marketiin kun gatiin isaa waan amma jiruu fi waan booda ta'u irratti waan hundaa'e. Yeroo hedduu seetee irratti waan hundaa'e. Akkana ta'uu danda'a irratti. Magaalaan horii kun
akki inni itti dalagu kaampaaniin tokko gatii isaa seeraan baasisiisee eega gatiin isaa baatee booda qooda inni gurgurachuu barbaadu murteessa. Qoodni sun fakkeenya qarshii 100 yoo ta'e qarshii 100 san bakka fedhetti qooda. Fakkeenya yoo bakka 100tti qoode qoodni takkittiin qarshii 1 taatee jechuudha. Namni waan humna isaatii fi haga fedhii isaa bitata jechuudha. Bu'aan warra qooda kana bitataniif gaafa gatiin isaa dabalu gurguru. Yookaaniif ammoo haga yeroo gurgurtaa geettu callisanii taa'u. Wanni akka asirratti dubbatamu kanatti laafaa miti. Nama ogummaa kana qabu barbaada. Laaftumatti lafa kaa'uuf garuu fakkeenya namni tokko kaampaana qixxaa hojjetee gurgururraa qooda bitataa jiru. Gatiin qixxaa sanii yoo dabalu namni qooda qabu bu'aa argata. Gatiin qixxaa sanii yoo hir'atu bu'aan isaa gad xiqqaata jechuudha. Gatii qixxaa sanii ol kaasuuf gad xiqqeessuufillee murteessaan waan hedduu ta'uu danda'a. Fakkeenya rooba facaasaa hamaa midhaan galchuu dhabuun baay'ina oomishaa argamu. Geejjibni waan hedduu kaampaanonni biraa qixxaa akkasii san oomishuu jalqabu oomisha biyya alaatirraa galchuu ta'uu danda'a. Walumaa galatti gatiin isaa gadi hin taa'u jechuudha. Magaalaa kaapitaalii kana keessa seenuun hedduu murteessa. Akka isinitti toluuf amantii keessa wajjin deemutti qulqulleeffattanii qorannoo barbaachisaa ta'e gootanii keessatti hirmaachuun maallaqni keessan bakka isin hin jirretti dalagaa dalagee isin duroomsuu danda'a. Akkasumatti kasaaruunis ni jira. Kanaaf namoonni ogummaa muuxannoo magaalaa kaapitaalirraa qaban beekumsa isaaniitiin uummata gargaaruun baay'ee barbaachisa. Ammallee uummata gurmeessuuf beekumsi uummataa dinagdeen akka bayyanatu gargaaruun akka malee barbaachisa. Akkuma qooda kaampaanarraa bitatanitti magaalaan kaapitaalis qooda biyyattiin qabeenya uummataa hiruu irratti karaan ittiin duroomuu danda'an tokko kana. Kanaaf keessaa dhabamuun miidhaan inni qabu xiqqaan ta'u. Osoo yeroon achi hin deemin ammuma waan danda'aniif keessatti argamuun ofiifis dhalootaafis qabeenyaan duroomuu fi bilisoomuu ta'a. Kanaaf namni martuu carraa kanarraa fayyadamuun filannoo miti. Kanuma har'aaf nagaatti.